dhaabadhee hojii hojjechuu hin danda'u hojii dhaabina jedha. Yaa gooftaa gaaffii kanaaf deebiinsi duwwaadha. Manni yaalaa Kintaarotiin kun raammoo godhateera jedhaniiruuni. Maltati bosa. Kintaarotiin kun daa'imummaa kodhaan qabeenya irra jira. Keessumaa immoo waggaa 11 booddee da'umsa da'ee deebi'ee baay'ee natti cimee iddoo baay'ees ga'eera. Ogeessis na namne hamma mootummaan taa'ee iskiriinii ilaalu anaddanuma dhaqeen fayya jedheen hamma kanadheen ammoo kana bilbile. Biyya kanallee hin beeku ana kiina murraa dhufee wallagga baanaa kiina murraa qofittii kun dhufee nama tokkos hin beekas keessa. Hamma dhaqee achumatti gatiin kanaa Kintaarotii namni taraa dhammee dhaabatee dhugaa ba'a. Anis taraa dhaqeen dhaabadhee dhugaa baadheen dhufe dhaabadhee hojii hojjechuu hin danda'u hojii dhaabina jedha. Yaa Waaqayyo miila achitti na arguu qabda. Kanaan achi seexanni mootor bee darbee keessa waan adda taasiti. Binyoon lama mana qotaa. Binyoo kana keessaa isa kanaan ajjeesnaan jetti. Akkas taa'umsatti hirkadhee taa'ee tiiviin ilaala. Ani binyoo kanaan fanna ajjeesu dhaqeen achitti fayyadeen moobaayilii isfannu jalaa fudhadheen bilbile. Yaa gooftaa gaaffii kanaaf deebiinsi duwwaadha. Sakkara. Sakkara. Dhaqee ilaalladha. Waaqayyo obboleettiin keenya kuni dhalatteetuma kan isheen dhukkuba Kintaarotii kana ofirratti argite keessumaa waggaa 11 as garuu humnaa olidha kan ishee dhukkubu akkuma amma dubbachaa turte mana yaalaa garagaraa hedduu deemteetti kana duwwaayyuu miti Finfinneetti ji'a 3dhaa fi qoricha Abashaa fayyadamaatti kan isheen turte homaa jijjiirama argachuu hin dandeenye sababii dhukkuba kana of ajjeesuu barbaadde akkuma amma dubbachaa turte yeroo kadhatameef jechuudha. Binyoon lama mana qotaa binyoo kana keessaa isa kanaan ajjeesnaan jetti. Gara ishee keessa deemee nyaata Kintaarotiin kun baay'ee gadi dhiteeti kan inni bahu kan inni ishee rakkisu manni yaalaa Kintaarotiin kun raammoo godhateera jedhaniiruuni amma garuu isin addana kanatti kadhattanii fi mana fincaanii dhattee of ilaaltee dhufte iiti sun guutummaa guutuutti irraa badee deebitee jirti. Madaa'uu isaatiin madaan keessa fayyeera. Baga gammadde. Ameen. Du'a barbaaddaa turte mini. Funyoo barbaaddaa turte. Guyyaa kanaa kaasee garuu kan kee hunduu deebi'eera. Ameen. Galgala kanaa kaasee maqaa Yesuusiin Kintaarotii kan qaban mana isaanii ta'anii foddaa iskiriinii qabanii amma kana wajjin kadhataa jiran maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin Kintaarotiin kun sa'aatii kanaa kaasee sinirraa hadhabamu. Sinirraa hadhabamu. Libsuu sirraa dhabame irraa ka'e fiigii kottu asitti dhuga baatii kee baafadhu. Waaqayyo karaa foddaa televezyiinii namaareera jedhi Kintaarotiin keessirraa gogeera. Waggaa meeqa rakkatte? Dhaladhee mana argee garuu waggaa 11 booda erga mucaa da'ee booda yoon buddeena nyaadhu isana keessaa qaraxxamsee nyaata yoon buddeena dhiisu gaafin malaa gaafin dhiiga amma immoo yeroo ka'e gam tokko gama kanatti gadi galu garatti dhaabadhu nama hojii dhaabadhee hojjedhadeera sobee nama foormiif wannumaaf dhaabadhu bashannanuma dhaabadhu fakkaadhee miila kutakka akkanan godhaa nani dhama Waaqayyo guyyaa koodha naa geessise. Guyyaan kun guyyaa koodha. Gaafa ammasii kadhatamee deemtee laallatte eessa bu'e? Eeyotu sirraa fuudhe. Waaqayyo na galateeffadhaa fi Waaqayyo. Har'aa kaasee dhibeen kun lammaffaa deebi'ee sirratti hin mul'atin.